Bakka wanti kun dhalanaan meeshaa makee qabadhu gadi ba'ee jechuudha. Bakka barbaadu. Meeshaa makee qabadhu maraame gaadisee. Hilmaan akka dubbii akka jiru. Qaati amma bakka mana kiyya jettee akkana jettee aannan osoo siraachisaa jirtaati waan dhalatee hundaanuu. Kana waan akkasii guurte. Kan keessaa kan jiruunillee. Guuradhuuti meeshaa kan kennu. Araabbi taragaggee. Wanni taragagga'u wajjin hin jiru malee. Hambaa burcuqqoodhaan dhooftee dubbii takkana wajjin dubbate. Wanta akka adeefaati hariiroo walii qabu takka isaan jiru. Burcuqqoo wayiin harka jiraayyuu tasumatti darbadhee kasaa dhageen kaleerra ishiidha. Booda'u. Amma mana yaalaa deemi amma ishii geechee dhufeeyyuu. Ajjifaa kadhadhee wajjin geechee dhufe. Amma qoosa keessa burcuqqoo namni namatti hin darbata. Ashama harka funii daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii han nagaa koodha isinillee bakka jirtanitti nagaa naaf taadha arra viidiyoo haaraatiin isin bira gahaa jira viidiyoo haaraan isiniif qabadhee dhufe viidiyoon isin ati qabattee dhufte kun maal yoo jettanii abdii irratti firaankii hojjechuuf yaade innillee minyooti wajjin suma qalladaa jirru suma taphachaa jirru qosuma keessatti soo yaadin burcuqqoo wayiitti darbadhee bakka kaleeshii dha'ee amma mana yaalaa jirti jedhatan osoo inni dhufin jechuun taayetuman akka nama bo'uu namni ta'ee fafakkeessee firaankii kana irratti hojjechuu fedhe minyootillee amma mana yaalaa jirti sitti himuyyee kun sodaachatan sitti himaa jira akkam goonaa baay'ee nama sodaachisaa jedhanii jiranii doktoroonnillee akkan godhu wallaalii tan kunoo taa'aa jira naam jedhitan firaankii ajaa'ibaa irratti hojjedha maal akka jedhu walumaan daawwannaa lolamoo hin lolu kan jedhu sana walumaan daawwannaa hanga dhuma sagantaa keenya nu hordofan affeeraa kooti kaameeraa kiyyaan dhoksaama. Maal? Nadhiisime abdii. Chamarte kuno. Maal taate maa waa sirkoomu? Kadum goromtesi. Maal? Sinjechaara bakka maal dubbachuu hin dandeenya irraan. Maal? Hai. Yoonani maddelee namni naa taraddoo hin jiru. Maal taate? Amma annaa garaa bar warra keenya yaadee jinni yaadee kanumaaf himi. Itoo isa ta'ee naa wayya natti fakkaate. Maal taate? Gudiin taane keessan seenaatiin beektu malee. Maal taate? Maal taate? Maal taate? Ani miti yaadee miti garuu osoo itti yaadee godhee maal hangaddeessu tureen. Maal? Osoo itti yaadeen ta'uusaa kanatu nu jechaa. Maaltu osoo maal osoo itti yaadamee wanni ta'e maal taate? Maal abdii maal caqacaqxaan ofii kiyyaa wajjin haasaa jira hundee. Maal taate nuti? Maal caqacaqxaa hundee hole. Osoo anas jiru akkam ofii kan keetii haasawta? Bakka anna dhiisaan ani ofiyyoo na jibbisiisee jira. Aboo gaadisee maal taate natti himsin jedhaa jira. Aboo maal taate rabbi himtuun gaadisee? Moo manaa sii baana? Maali waan mana baana? Hin dubbanna moo manaa sii baanaa jedhee? Eenyu faatu baamana? Maal taate maa kophaa haasofte? Qaani haasa'uu hin danda'u sammuu kiyya wajjin haasa'uu hin danda'u. Maal haasa'u maal taate? Maal jechuudha na dhiisi baqqaan. Laa maal taate kana. An ofuu jibbeen jira na dhiisi. Sababni of jibbiteen maal? Aboo natti himi? Itoo namni amma eenyutu na amanaan? Itoo na amanu beekaa hojjette kana goote naan jettan malee namni takka namni na amanu takka illee hin jiru. Maal abboo ati maal taate? Aboo gaaddisee natti himi rabbi dheedhiiti. Gaaddisee sii bara. Natti himta natti himta. Itoo namni amma ati na amanta dhugu. Aboo maal taate gaaddisee natti himi jedhee? Aboo natti himi jedhee maan na amantaa osoo nattu himtee ati ansi amane siin amanuuyyuu osoo an hin jedhini boocha eegalta maal? Waanan godhu wallani manan godhaa. Maal? Anuma yaadiin godheen wanta isaati godhe. Maal taate natti himi? Maal taate natti himi siin jedhaa raba? Erga mana kana seentee nama wayii agarte. Nama wayii agarte? Maal waan agarre? Haara nama wayiitu nagarre maal? Jechuun minyoota mana kanatti agarsiisu jecha yaadame. Nagarra kam taate?
Ha? Aboon si maaltu si boochise minyoota maal taatee akkam taatee? Ishee akkamtuun siif himee amma siif galasii singaluu yuusu jemma. Hin baddee? Osoo baddee naa hoyyaayyuu. Maal? Osoo baddee moo miti mee? Maal? Badduu si jedhattee barbaadamtee Yaa akki gaaddisee maal taate natti himka? Na himta moo natti himta? Minyoota maal taatee sin jedhaa raaba? Ituma qalladaa jiru qallii wayii qabannee turreeyyu. Taphachaa turreeyyu wajjin nagumaa jechuudha. Eewa? Kasa bakkaatoo hin beekin akkuma qallee qoosa keessatti bakkaatoo yaadina burcuqqoo wayii na harka jiraayyuu tasumatti darbadhe kasa dhageen kaleerra ishiidha. Booda'u? Amma mana yaalaa deemi amma ishii geechee dhufeeyyuu. Ajjiifaa kadhadhee wajjin geechee dhufe. Amma qoosa keessa burcuqqoo namni namatti hin darbata? Itti yaadee miti mee qalbii keessa mee? La amma an kanan beeku yaani ahaanii jedhaati beekaatu maani miidhumaaf dhooftee Laan dhugaan biyyaan ishii namni qoosa keessa burcuqqoo namatti hin darbataa sanuunatti. Waan mana fuuldura jiru tokko nuti darbadhe akkuma qalbii ta'ee mee akkanatti nan dhaayedhee yaadne jamaran. Kaza maal ta'e akkam akka ta'e beeku duraanuma wayiin karaarra jirti ta'ee naagalaan hin jiru an dursamsaatiyyuu. Amma bakka doktoroonni በጣም ትረኮ ከስ ጅርቲ ምናምን አንጀደን ረኮ ማሊ የለ ሲንገሉ ሲያብድነት ባየ ሚዳምተ ጅርቲና አንጀደን አከም ተከተየን በኳን ለናገላ እንጅሯን ካዲስ የማል ማን ስጌቴ ምስኪን ዋጉዳን ኦፍነ ላ ምስኪን ነው የማል ማሊ ዶት ደ ቤኪን ኦፍነ አብዲ ሶ ቤኪን ላ ቤኪን ኦፍነ ማን ናን ጀ ማር ኦፍተ ሄደ ana maar ofte qoos gaafataram beekeen dhoofne jinniin dhoofne kan keessa addi xaba way qabane tureeyyu yaadeen dhoofne karshi akkaman godhaman am contu to waa tokko taati malan godhashi itti gaafatamta ani gaafatamuun kiyya meena dhimmi mee namnummaan osoo taphatu jedha burcuqqoodhaan akkan nama dha'ummaan beekaa ishee wanti kun osoo kan kee ta'e ati goote ani sirratti faraduun nan dhibu amma mee ati narratti faraduun kisin dhiwochu no maalan akkanaan maannaan galuu edee akkati beekaa ishee ajjeessuuf akkas gootu abdi akkasii miti kun ani kanaaf hin jechaa jira lala namni takka nan taraddaatanii kan hin jechaa jiru maal anammallee osoo abbammaan fedhee tasa dhooftee mushi abbammaa fedhee miti isin maanuu ammatti san dha'uuf hin dhoofne na dha'uuf hin dhoofne isiin ammoo tasa na dhoofte osoo isiinuu jette an beekaasi dhoofte gaaddiseen jedha kun anis abdi waan taane nasee ka waan akkana kan nama biratti faana waan akkana dubbatin namni dhuguma jedha ani yaadee miti tasan ishii tuqe malee ani itti yaadee miti ani amma kino akkan taanetti dhukkubaanii jira amma kanaafuu gad dhaabadhu ati dhageeffatu koo gaaddise na dhageessitti himaa jira gaaddiseen dhageettaa maal natti hin dabee afaan oromoon beektamuun beektu kinos dhagaa jira miti haasaan jira miti kanarraa akkamitti beeka kanarraa akkamitti an beeka maal jechuu barbaaddeetti mana yaalaa kam jirti maal raawwata mana yaalaa aboo mana yaalaa isin jirtu natti deemootti hambaa gaafa mana yaalaati maal goota ammaan furtoonaa fi misin jecha jira argineeti waan ati gootee isii atillee kanaaf wannaan taatuuti isii gootee akkas gootee jennaan namni si dhiisoo wayitu hin jiruuti mana yaalaa kam jirti natti hayya hin beekan mana yaalaa eessa akka ta'e eessa akka ta'e hin beekan maa wallaata siyo hin beeku osoo hin beekesitti inni immoo maafa si dhoksa maa wallaata mana yaalaa kam hin beeku kaa baqqaan mana yaalaa isa kam akka taate maanta hin beekan tiyaanuudhaan of na jibbisee jira na dhiisimeen ammaan furtoonaa fi misin jecha bakka akkam goonaa anifati wal fuuna jenneeti maalumaan mee lafaa kaatee wanni mootii hambaa dhooftummaa ani waan akkana kana yaadee miti itti yaadee miti abdii na taraddaayaatillee indee sun hundumtu keessanii nama taradda'uun beektan isin ol akkam beekaa gochaa jiru maa gootan kana caala ammaa beekaa godhaarta kaa maan beekuwan waan namni beekaa godhuu fi waan namni beekaan goon hin beekuwan beekaa godhaarta gaaddisee maal taasisa asinatti faraddaa jira bakka abdii keef sinatti faraddaan maaf sittiin faranne ani waan akkana kanatti yaadee miti ishii yoo gisee ofitti deebite amma waan nuti ishee fayyisu ta'e fayyite inni miti ishiinoo akkana ani beekaan goon garuu amma waan nagari hin fayyiti kan jedhu sanaan indee hin fayyiti kaayee siibar ani beeku na dhiisime hin fayyitu jettaa mootii waan hambaa waan feete gootee kaate fayyitis dhabaatii gaaddisee mo'attiimtu mana kana galtee miidhamaa mana kana galtee na ati mana kana hin teettu sanoo beekadhu
ofitti misa. Ani maalan balleessas biratti qoy maal mangoodhe qoy Abdiin. Wanni ati balleessite ajjeeste maal mati abbaa ajjeeste. Qoy na susurachisaa jirta maal? La burcuqqoodhaan nama maal? Taphni burcuqqoodhaan nama dhaan jiraata. Ati gaadisee guyyuu si gorsa. Lakki xabadhu ani xaba fedhu jedheen ture garuu mashitiif na lakkaftee xaba jammartee gaza baqa. Amma akkam akka godhun beeku. Mata maan sirrii si dalagaa. Mata maan sirrii si dalagaa. Siibar. Si mata maan sirrii si dalagaa sin jiraa jira. Maal jechuudha? Kee maal jechuun maal? Maal finan dalagni mataa qabannan dalagnaan kun soo jira saa jedhamti maal jechuudha? Kun wajjin haasa'iitiin jira. Inna maal taa'ee raree? Kanaafuu dhageeffadhu gaaddisee mo'attii sun bakka isin jirtu malee si daddabe. Anuma dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee rifadhe. Amma ishee ammaan mucoon tun too waa tokko taate ishee akkana godhee jirtu si macheem? Eegaa. Kanaafuu bakka isin jirtu malee ammallee ati silaa yaanii kan ka'e itti gaafatamu jalaa ba'uudha hin jiru sun. Never ever. Abdiin siif waa baay'ee dhoksee hin jiru? Haga feetee dhossillee dhabaa dhulennee. Ishee amma maalan godha kaan? Kee maalan godha? Maalan godhaan maali? Maalan godhaan maali jedhe? Abdiin ati maali furtuu wayii namni namaaf kennan asitti seenna susurachisaa maayinati namni akkanaa kun? Indee? Ati maaliif dhooftee natti hin duree? Indee? Itti yaadee miti nageessu ati? Indee? Wal fuunallee yoo jedhu si wal fuunallee malee gaaddisi minyoo si fuudhallee hin jenne guyyaa takkallee. Mee nadhisan mataan na dhukkubee jira mataan na qafuun ta'ee jira guyyaa madadaa bu'aatan oolan. Indee? Amma mana yaalaa san nageessita moo nageessitu? Singeessuun beeku ani toon beeki singeessuun. Indee? Mana yaalaatirraa maal gootaati? Mana yaalaatii guddaa qabdaati? Ammaan furtuu anaaf maali waa tokko naa malee sin jechaa jira ammaan. Meeshaa kee fudhadhu Maal jechuudha akkana jechuun? Kalas jedhe akkanuma. Waan takka kalas mana yaalaa nan geessini hin barbaadu anachuu bakka isin jirtu dhaquu hin barbaadu. Tamaam jechuumaaf jedhe malee meeshaa kan kee fudhadhu qaxxadhi mana kanaa. Wanni mootii hambaa miskiina mana kanatti ajjeesu bakka ati duraa deemtu beeku akka ati minyootiin ajjeesu deemtu beeku akkanumatti. Hin beeku amma eenyuun sobaata gowwaa san keessa godha waan ati halkanii guyyaa isii gootu hin beeku anumarraa shakkite. Mee maal ishee godhan amma Abdii? Amma hin beeku waan jedhe. Kanaafuu gaaddisee dhageeffadhu fa'aa Oromoon beektan meeshaa kee fudhadhu. Maal bil amma Abdii waan akkanaan jettu sitti mee maan? Minyootiin akkanatti burcuqqoodhaan dhahee jennaan Abdiinis akkana dhahee na miidhedhaan hin jette harka nan baasi meeshaa kee fudhadhu kan meeshaa kan kee. Abdii lakki na taraddaa diraa waaqalla taraddaa qaana akkana taraddaa tufan miti kana sitti maayiruun isuma ta'eyyuu sittin dubbadhu kanaan booda maan jedhuni rakkoon qabu natti mii jennee maayin maal godhaan? Fuudhu baay'ee meeshaa kan kee. Siiba. Bakka wanti kun dhalanaan meeshaa makee qabadhu gadi ba'ee jechuudha miti? Bakka hin barbaadu. Meeshaa kan kee qabadhu narraa bahe gaaddisee. Qo'aati amma bakka mana kiyya jettee akkana jettee aannan sussuraachisaa jirtaati waan dhalatee hundaanuu. Kana waan akkasii guurte kan eessa akka jiru kunillee guuradhuti meeshaa kan kee. Araabdi taragaaggee. Wanni taragaagga wajjin hin jiru moo hambaa burcuqqoodhaan dhooftee dubbii takka na wajjin dubbate waan takka adeeffaati hariiroo waliin qabu takka isaan jiru. Simbeen kun hambeen. Ishi hariiroon maaloo dhiisiti ani amma maal isaa amma kanaani amma mana na baastuu dura siidha moo oole? Isheen mee fayyitime yookiin? Inumaa iyyuu taa'ee barsaa taa'ee waan ati na odeessu guutuu dhageeffataa ture nagaa kalas. Kanaan booda gaafa ati mootii mana kana ajjeestee reeffa mana kana akka baafnu hin barbaadu. Abdii yeroo hunda waanuma tokko nan balleessaa carquma natti darbattee mana kanaa bahinaa jettaanan. Indee? Egaa daawwatataa fi hordoftoota keenya akkuma agartan Abdiin maraatee jira akka malee aaree jira. Dubbiin dhuguma itti fakkaate piraankii ta'uu isaa qofa hin qabu inni. Anillee itti hin himne natti jedheetan usuma jedhee booda sutuma jedheetan itti hima jedhee. Egaa daawwatataa fi hordoftoota keenya baay'ee tokko bakka gadumaaf qabee malee baay'ee tokko aaree jira. Akkamitti waan akkana kana yaaddaa akkamitti akkana gootaa itti yaaddeet goote malee sijjammar dogongoraan yookiin immoo tapha keessaa miti hojjeteetuma kana gootee nan beekaa akka akkana gochuudha yaadduwaati nan beekaa akka minyootiif waan gaarii yaadne nan beekaa jedhee ani dhugaa dubbachuuf ani minyootiif ergaa haraaramne waan hamaatu guyyaa takka itti yaadee hin beeku. Hundaafuu keessa waan ana akkamitti akkana yaadullee beekadheetan jira daawwatataa fi hordoftoota keenya. Hundaafuu viidiyoon irra hojjetame akkana fakkaata. Yoo jaallattan laayik sheer gochuudha hordofaadha. Yaada qabaattan koomentii barreessaadhaan nagaan naa ta'a. Ciao.